kanaan dura sodaan warra dhiyaa inni guddichi Iiraan Misaa'elaan Tel-Aviv yookaan buufataalee Ameerikaa warra galaana Faarsii keessa jiran rukutii kan jedhu ture. Garuu waraqaan ji'oopolitiksii guutummaatti garagalee dhugaan suukanneessaan Xiinxala irratti dhiyaatee jira. Iiraan Misaa'ela Ardii Qaxxaamuru ICBM kan fageenya kiiloomeetira 15,000 barriisuu danda'u ijaaruu jalqabuu ishee labsitee jirti. Kuni waraana afaanii miti, kuni madaallii waraanaa keessatti Ameerikaa kallattiin zoonii du'aa keessa galchuudhaan bal'inaan qabannee jirra. Hoogganaan olaanaa Iiraan inni haaraan Mujtabaa kaamanan osoo sagaleen isaa hin dhaga'amnee fi ija addunyaa duratti qaamaan hin mul'atin waraqaa fi ergaa miidiyaa hawaasaatiin ajaja waraanaa addunyaa raasee dabarsee jira. Ajajni kun muudama waraanaa fi siyaasaa gurguddaa ja'a kan of keessatti qabate yeroo ta'u, caasaa waraanaa Iiraan guutummaatti harka ogeeyyii waraanaa warra jajjabootiif dabarsee jira. Muudama haaraa kana bal'inaan ni madaalla. Barreessaan mana marii nageenyaa biyyaalessaa Iiraan Jeneraal Muusin Riizayin murtii waraanaa fi siyaasaa addunyaa raasu tokko ifoomsee jira. Ulaan galaana Hormuz guutummaatti hin banamu hanga Ameerikaan dhukaasa Gazaa fi Liibaanos keessatti dhaabuuf waliigaltuutti jira. Bal'ina isaa ni dhageessu. Baatii darbee Pirezidaantiin Tiraamp walga'ii guddicha hooggantoota waraanaa warra dhiyaa kakuu neetoo irratti hirmaachuuf gara magaalaa Ankaaraa biyya Turkiitti yeroo imalee ture. Dhaabbanni Tikaa Ameerikaa sodaa fi dhiphina cimaa keessa seenuudhaan Tiraampiin dhoksaatti konkolaataa nyaanni itti fe'amu keessa galchanii xiyyaara waraanaa bakka bu'aatee tokkotti fe'uudhaan gara Ingiliz Biriiteenitti akka balali'u godhan. Iccitii jabaa kana yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa naffeerraa keenya yeroo maraati. Yoya shamar kafuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatiin waraana ba'aa giddu galeessaa daawwatu handhuura Teheraan irraa obomboleettii waraana haaraa kan onnee Pentaagoonii fi masaraa Waayit Haawus raasu tokko dho'ee jira. Kanaan dura sodaan warra dhiyaa inni guddichi Iiraan Misaa'ela Tel-Aviv yookaan buufataalee Ameerikaa warra galaana Faarsii keessa jiran rukutii kan jedhu ture. Garuu waraqaan ji'oopolitiksii guutummaatti garagalee dhugaan suukanneessaan Xiinxala irratti dhiyaatee jira. Iiraan Misaa'ela Ardii Qaxxaamuru ICBM kan fageenya kiiloomeetira 15,000 barriisuu danda'u ijaaruuf sagantaa ishee galuu labsitee jirti. Kuni waraana afaanii miti, kuni madaallii waraanaa keessatti Ameerikaa kallattiin zoonii du'aa keessa galchuudha. Mee dhugaa dhooftuu kana iddoo itti dho'ee irraa kaafnee gadi fageenyaan xiinxallu. Gayya 2026 magaalaa Ahwaaz keessatti kutubaa salaataa jimaataa irratti hayyuu amantii fi siyaasaa Iiraan kan ta'e Abdalnabii Musaawii Fard dhugaa kana ifatti dubbate. Ija dippiloomaasiitiin yeroo ilaalamu Iiraan keessatti haasaan minbara jimaataa irratti godhamu yaada dhuunfaa namtokkee miti. Inni lallabaa mootummaa kan kallattiin eegduun warraaqsaa Islaamaa Iiraanii fi hoogganaa olaanaa irraa qindaa'ee uummataa fi addunyaaf darbudha. Musaawii Fard yeroo misaa'illi keenya kiiloomeetira 15,000 ga'uuf deema jedhu ergaan sun uummata Ahwaaz qofaaf osoo hin taane gurra hooggantoota Waashingitaniif kan dhukaafamedha. Fageenyi kiiloomeetira 15,000 kun saayinsii waraanaa keessatti maal jechuudha? Dacheen Iiraan irraa ka'ee hanga qarqara ba'a Ameerikaa dabalatee magaalaa Waashingitan DC fi New York fageenya kiiloomeetira 10,000 gadi fagaata. Kana jechuun misaa'illi Iiraan fageenya 15 yoo ga'e Ameerikaan eegumsa bishaanii isheetiin of tuuluun sun guutummaatti daarata. Misaa'ilichi Ameerikaa iddoo barbaade seentimeetiraan filatee rukutuu danda'a. Tarsiimoon kun madaallii sodaa idil addunyaa jedhama. Iiraan yoo isin dachee kiyya ba'aa giddu galeessaa keessatti na jeeqxan ani ammoo waraana kana fidee masaraa keessan dachee Ameerikaa irratti isinitti bobeessaa jechuun Waashingitaniin qormaata hamaa jala galchitee jirti. Haasaan kun dhimma teekinooloojii qofa irratti hin dhaabbanne Musaawii Fard kallattiin haaloo baafachuu labsee jira. Muummicha ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahu akka galma ijoo waraanaatti maqaa isaa caqasee jira. Misaa'illi keenya yeroo ammayyuu Qudsi yookaan Yerusaalem qaqqabuu ni danda'a yeroo jedhu dhugaa waraanaa dhiyeenyaa addunyaan ijaan agartee sana deebisee yaadachiisee jira. Mee madaallii humnaa fi dandeettii qabatamaa Iiraan qabdu ija saayinsiitiin madaallu. Iiraan yeroo ammaa kana ba'aa giddu galeessaa keessaa kuusaa misaa'ilaa isa guddichaa fi xaxamaa ta'e qabdi. Garuu iccitiin guddaan baay'ina meeshaa sana osoo hin taane iddoo inni itti kuufamedha. Iiraan waggoota kunnan darban keessa magaalota misaa'ilaa lafa jalaa ijaartee jirti. Magaaloti kunniin gaarreen dhagaa warra sibiila caalaan jala waan jiraniif boombiin Ameerikaa kamiyyuu rukutee isaan dhabamsiisuu hin dandeenye. Kana dabalatee Iiraan dirooniiwwan of dhoosan misaa'ilota sagalee dachaa haayipaarsooniikii warra sirnattisaa Ameerikaa jaamsanii fi waraana elektirooniksii guutummaatti hidhattee jirti. Waraanni ammayyaawaa qawwee dhukaasurraa gara waraana wal makaatti ce'ee jira. Iraanis saayinsii kana sirriitti dhuunfattee jirti.
Garuu gaaffiin ji'oopolitiksii inni guddichi kan Pentiigoon dhugumatti hafuura kutuum asitti kaa'ama. Iiraan dhugumaan ofii isheetiin dandeettii Misaa'ela Ardii Qaxxaamuru ICBM kiiloomeetira 15,000 fiiguu ijaaruu ni dandeessi. Deebiin saayinsii waraanaa ifadha. Misaa'ela akkasii ijaaruuf mootora hawaa gadi fagoo sirna kallattii eeguu fi wanta hunda caalaa immoo teekinooloojii qilleensaa keessaa gara dacheetti gadi yeroo deebi'u ibiddaan akka hin gubanne taasisuu barbaada. Iiraan har'a qofa ishee teekinooloojii fiixee kana guutummaatti qabdi jedhanii amanuun ulfaataadha. Yoo akkas ta'e Iiraan maaliif dhaadataa jirti? Iccitiin waraanaa inni dhumaa as keessa dhokatee jira. Iiraan Misaa'ela kana dhugoomsuuf harka qullaa hin jirtu. Duuba ishee Chaayinaa fi Raashiyaatu jira. Akkuma gabaasni kun ibsetti Iiraan teekinooloojii xaxamaa kana argachuu kan dandeessu yoo daddabarfamaa teekinooloojii Mooskoo yookaan Beejing irraa argatte qofadha. Waraana Yuukireenii fi dhiphina Taayiwaan wajjin wal qabate Raashiyaa fi Chaayinaan Ameerikaa dhiphisuuf jecha kallattiin yookaan dhoksaadhaan Iiraaniif teekinooloojii ICBM kana dabarsanii kennuuf dirqama dantaa qabu. Tiraamp dachee Eeshiyaa yookaan Awurooppaa irratti yeroo isaan hudhu isaan ammoo dachee Teheraan irraa Misaa'ela onnee Waashingitanitti aggaamamu hidhachiisuun madaallii waraanaa garagalchu. Walumaa galatti haasaan magaalaa Awaaz irraa dho'e kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko labsee jira. Waraanni baha giddu galeessaa amma dhimma naannawaa ta'uurra darbee dhimma waraana addunyaatti ce'ee jira. Iiraan sodaa jireenyaa ofirraa fageessitee kallattiin dachee Ameerikaa irratti rarraastee jirti. Ameerikaan xiyyaara kiyyaan Iiraanii nan bobeessaa jechuun yeroof toltu Iiraan ammoo tarkaanfii tokko yoo fudhatte Niiwuorkii fi Waashingitan daqiiqaa muraasa keessatti rukutamti jechuun madaallii badiisa waloo labsaa jirti. Osoo Pentiigoonii fi korri basaasota Ameerikaa si'ayin hoogganaa Iiraan qaamaan dhokate kan guutummaatti adda baafneerraa sirni waraanaa Teheraan diigamaa jira jechuun of gowwomsanii handhuura Teheraan keessaa ajajni lafa jalaa madaallii waraanaa baha giddu galeessaa guutummaatti yaaromsu tokko ifamee jira. Waraanni kun amma rooba Misaa'ela qofa osoo hin taane ijaarsa waraanaa xiinsammuu fi hooggansa haaraa gara sadarkaa dhumaatti ceesisuudha. Ingaddaa Hagayya 2026 hoogganaan olaanaa Iiraan inni haaraan Mujtabaa osoo sagaleen isaa hin dhaga'aminii fi ija addunyaa duratti qaamaan hin mul'atin waraqaa fi ergaa miidiyaa hawaasaatiin ajajaa waraanaa addunyaa raasee dabarsee jira. Ajajni kun muudama waraanaa fi siyaasaa gurguddaa jaha kan of keessatti qabate yeroo ta'u caasaa waraanaa Iiraan guutummaatti harka ogeeyyii waraanaa warra jajjabootiif dabarsee jira. Mee ragaa qabatamaa dirree Teheraan irraa beekana maqaa fi seenaa tarreessinu. Muudamtoota ja'an kana keessaa lamaan isaanii utubaa waraanaa Iiraan guutummaatti kan jijjiiranidha. Tokkoffaan Meejor Jeneraal Alii Abdullaahi ajajaa waliigalaa raayyaa ittisaa Iiraan ta'uun muudamee jira. Lammaffaa fi inni hunda caalaa Pentiigoon rifaasisee garuu Birgaadeer Jeneraal Ahimad Waahidiin ajajaa olaanaa eegduu warraaqsaa Iiraan ta'uun muudamuu isaati. Ahimad Waahidiin namticha idilee miti inni seenaa waraanaa Iiraan keessatti ajajaa humna Qudsii isa jalqabaati. Namni kun sammuu duuba sarara waraanaa diddaa Iiraan baha giddu galeessaa keessatti diriirsiteedha. Ahimad Waahidiin aangoo olaanaa eegduu warraaqsaa irra kaa'uu jechuun Iiraan sirna ofitti suuraa guutummaatti gara sirna leellaa fi dhiibbaa waraanaatti ce'uu ishee agarsiisa. Pentiigoon diroonii fi Misaa'ela F-35dhaan yeroo doorsisuun Mujtabaa ammoo nama waraanaa daangaa hin qabne diizaayinii godhuu ajajaa godhee as baasee jira. Taateen kun asirratti hin dhaabbatu. Jijjiiramni guddichi inni lammaffaan gaa'ila waraanaa fi siyaasaa isa guddicha masaraa Teheraan keessatti uumee jira. Pirezidaantiin Iiraan Masuud Pezeshkiyan Jeneraal Mohsin Rizaa'ii barreessaa mana maree nageenyaa biyyaalessaa gochuun muudee jira. Hatattamaan sa'aatii muraasa booda Mujtabaa ajajaa baaseen Mohsin Rizaa'ii kana akka bu'aa isaa isa kallattii godhee mana maree nageenyaa kana keessatti muudee jira. Mohsin Rizaa'iin aangoo fi iddoo Muhammad Baaqir Zulqadar guutummaatti dhuunfatee Zulqadar ammoo gorsaa siyaasaa hoogganaa olaanaa ta'uun ramadamee jira. Mee muudamni Mohsin Rizaa'ii kun maaliif madaallii ji'oopolitiksii garagalcha? Akkaataa heera Iiraan keewwataa 175ffaatti manni maree nageenyaa biyyaalessaa onnee murtii waraanaa siyaasaa fi tikaa Iiraaniiti. Pirezidaantiin biyyattii walitti qabaa ta'u malee murtii dhimmaa kan ragga'u yoo hoogganaan olaanaa hayyamedha. Mujtabaa bakka bu'oota isaa warra balaafamoo ta'an Mohsin Rizaa'ii fi Sa'iid Jaliilii mana maree kana keessa kaa'uun murtii pirezidaantichaa fi mootummaa idilee guutummaatti to'annaa waraanaa jala galchee jira. Mohsin Rizaa'iin bara 1981 hanga bara 1999tti ajajaa olaanaa eegduu warraaqsaa ta'ee waraana Iiraanii fi Iraaq isaa dhaasana kan hoogganedha. Namoonni amma aangootti deebi'an kun ogeeyyii waraanaa obsaatiin waraana dhiigaa, dinagdee fi waraana waggoota dheeraa guutuu irratti qaramanii muuxannoo warra horatanidha. Mujtabaa warra bara 1980 keessaa Pentiigoonii fi Saddaam Huseen faana harka duwwaa wal qabanii lolan meeshaa niwukileeraa fi misaa'ila baalastikii harkatti kennuun aangootti deebisee jira. Kuni Waashingitaniif ergaa suukanneessaa qaba. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp fi hooggantoonni Iiraan haleellaa fi dhiibbaa dinagdeetiin jilbeenfattee waraqaa dippiloomaasii mallatteessiti jedhanii eegaa jiru. Garuu Teheraan irraa deebiin kennamee faallaa kanaadha. Mujtabaan qaamaan ija addunyaa duraa dhokatee hafuura fakkaatus ijaarsi waraanaa inni lafa jalaan ijaaraa jiru ifaa qaraa fi kaayyoo waraanaa
waraanaa guutuu kan akeekedha. Iiraan araara dippiloomaasiif osoo hin taane waraana obsaa fi hudhaa muddama ji'oopolitiksii sadhumaatiif qopheessaa waan jirtu fakkaata. Addunyaan yeroo hundaa hoogganaan tokko yeroo mul'achuu dhiisuu aangoon laafeera yookaan diigameera jechuun herregdi. Garuu dhugaan lafa jalaa waraanaa. Mujtabaan hooggansaa bittinnaa fi of danda'ee ijaaruun ogeeyyii waraanaa kukkutaa ta'aniin of marsee sirna Pentiigoon cabsuu hin dandeenye diriirsee jira. Walumaa galatti muudamni kun kan labsu Waashingtan dippiloomaasii sobaa lallabdii, Iiraan ammoo namoota seenaa waraanaa keessatti hidda diinaa kukkutaan aangootti deebisti. Gabateen cheezii guutummaatti qophaa'eera. Ajajoonni waraanaa iddoo isaanii qabataniiru. Hoogganaan ijaan hin argamne ajajaa xumuraa mallatteessee jira. Gaaffiin guddichi onnee ji'oopolitiksii rarraasee eegsisu. Ajajoonni waraanaa haaraan kun gocha isaanii isa jalqabaa eessattii fi akkamitti raawwachuuf deemu kan jedhudha. Barreessaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa Iiraan Jeneraal Muusir Rizaayin murtii waraanaa fi siyaasa addunyaa raasu tokko ifoomsee jira. Ulaan galaana Hormuz guutummaatti banamu hanga Ameerikaan dhukaasa Gazaa fi Liibaanos keessatti dhaabuuf walii galtutti. Kuni murtii dilee miti, kuni tooftaa waraanaa isaa tarsiimoo guddicha jedhamudha. Iiraan bobaa addunyaa harki sadii keessaa tokko kan irraa qaxxaamuruu fi furtuu dinagdee warra dhiyaa kan ta'e ulaa Hormuz dhimma birmadummaa waraanaa abbaa giddu galeessaa faana walitti hidhuudhaan madaallii ji'oopolitiksii haaraa uumtee jirti. Ameerikaan yoo Gazaa fi Liibaanos keessatti Israa'eliif meeshaa waraanaa dhiyeessuu itti fuftee, Iiraan ammoo kafaltii waraanaa sana kallattiin dinagdee Ameerikaa fi addunyaa irratti fe'uu ishee itti fufti. Dhimma kana yeroo xiinxallu waraana xiinsammuu fi ololaa ijaaruuf carraaqqii gaggeeffamaa jiru kaasuun dirqamadha. Sabaa himaaleen dhiyaa fi warreen dantaa Israa'el eegan waraana Iiraan, Ameerikaa fi Israa'el gidduutti deemaa jiru kana akka waraana sobaa yookaan siyaasiraatti godhanii dhiyeessuuf yaalu. Falmiin isaanii inni guddichis Iiraan dhimma Falastiin dantaa ofiif itti fayyadamtee dinagdee fi siyaasa ishee ittiin ijaarratti, hundi isaa tapha lafa jalaatii kan jedhudha. Mee dhugaa kana herrega qaraa fi loojikiitiin haasafarru. Ameerikaa fi Israa'el maaliif biyyoota Arabaa irratti tiyaatira hojjetu? Pentiigoon yookaan Tel Aviv tiyaatira hojjechuun isaan hin barbaachisu. Sababiin isaas waan barbaadan hunda harka biyyoota Arabaa kana dhuunfatanii jiru. Biyyoonni Arabaa ofiin of jilbeenfachiisanii madaallii waraanaa addunyaaf birmadummaa isaanii dabarsanii kennanii jiru. Gaaffiin onnee ji'oopolitiksii rarraasu garuu Iiraan dhimma Falastiin kana qabachuun faayidaa akkamii argatti kan jedhudha. Jaalala addunyaa Arabaa fi Islaamaa argachuuf ilaata. Addunyaan Arabaa har'aa dhimma kanarraa of qulqulleessee Falastiin dhimma kiyya miti sadarkaa jedhu irra ga'ee jira. Biyyoonni Arabaa hariiroo dippiloomaasii Israa'el faana ijaarrachuu irratti dorgomaa jiru. Iiraan ejjennoo Falastiniif qabdu kana akka meeshaa siyaasaatti fayyadamti yoo jennee jaalala eenyu argachuu fi jaalala addunyaa Arabaa isa dhimma kana dhiisee rafuufi. Dhugaan lafa jalaa faallaa holola kanaatiin Iiraan dhimma kana cimsitee qabachuu isheetiin qofaa ishee akka dhaabbattuu fi qoqqobbii dinagdee hamaa jalaa akka seentuu ishee godhee jira. Kanneen ishee faana dhaabbatan qindoomina sibiilaa kan qaban gareen diddaa Axis of Resistance warra Iraaq, Yemanii fi Libaanoon qofa. Biyyoonni kun ammoo ofuma isaaniifuu dirree waraanaa Pentiigoon jala jiru. Madaallii waraanaa kana garagalchinee yeroo ilaallu osoo Iiraan abbaa giddu galeessaa keessatti olaantummaa argachuu qofa barbaadde furtuun isaa baay'ee salphaa ture. Dhimma Falastiin gattee Waashingtanii fi Tel Aviv faana harka wal qabachuu qofatu isheerraa eegama. Osoo kana goote akkuma bara mootummaa Shah duraanii Ameerikaan Iiraaniif meeshaa waraanaa ammayyaawaa fi maallaqaa ni dhiyeessiti turte. Iiraan gootummaatti addunyaa Arabaa caalaa of dandeessee sooressataatti turte. Garuu Iiraan erga warraaqsa Islaamaa eegaltee filannoo hadhaa waraana obsaa fi falmii birmadummaa filatti. Tarkaanfiin dhiyeenya kana Jeneraal Muusir Rizaayin ifoomse kun holola sabaa himaalee dhiyaa guutummaatti fashaleessee jira. Iiraan ulaa Hormuz cufuudhaan madaallii waraanaa Gazaa fi Libaanoon madaallii dinagdee addunyaa faana walitti hidhuun ishee kutannoo ishee agarsiisa. Yeroo biyyoonni Arabaa dhimma kana dhiisan Iiraan kafaltii dinagdee fi waraanaa guddaa ofitti fudhattee ulaa Hormuz akka waraqaa dippiloomaasiitti fayyadamti. Walumaa galatti dhugaan dirree irraa ba'aa jiru kana labsa. Pentiigoon dirree waraanaa Gazaa fi Libaanoon keessatti dhukaasa yoo dhaabu baate, Iiraan ammoo dinagdee Ameerikaa ulaa Hormuz itti hudhuu itti fufti. Waraanni dhugaan ragaa qabatamaa fi kafaltii dinagdeetiin madaalamaa jira. Osoo Pentiigoonii fi masaraan Waashingtan Pirezidaantiin Ameerikaa nama addunyaarraa eegumsa cimaa qabuu fi xiyyaara qaalii Air Force One jedhamuun samiirra garmaamuudha jechuun of tuulummaadhaan lallabanii dhugaan suukkanneessaan madaallii ji'oopolitiksii fi kabaja Ameerikaa kuffisu tokko ifa ba'ee jira. Ji'a darbee Pirezidaantiin Tiraamp walga'ii guddichaa hooggantoota waraanaa warra dhiyaa kakuu neetoo irratti hirmaachuun gara magaalaa Ankaaraa biyya Turkiitti imalee ture. Akkuma aadaa dippiloomaasiitti Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo walga'ii xumuree deebi'u uffata diimaarra ejjeteet xiyyaara ammayyaawaa Air Force One yaabbata. Garuu yeroo kana wanti raawwatame faallaa seenaa keessatti kan hin eegamnedha. Dhaabbanni Tikaa Ameerikaa sodaa fi dhiphina cimaa keessa seenuudhaan Tiraampiin dhoksaan konkolaataa nyaanniitti fe'amu keessa dhoksanii xiyyaara waraanaa bakka bu'aatee tokkotti fe'uudhaan gara Ingiliziitti akka balali'u godhan. Maaliif Pirezidaantiin Ameerikaa akka nama yakka hojjetee baqatutti konkolaataa nyaataa keessa dhokatee iccitiin guddicha jira.
Gaaffii basaasota Ameerikaatiif odeeffannoo cimaatu kennu Iiraan dachee Turkii irratti Tiraamp ajjeesuuf qophii xumurtee jirti kan jedhudha. Turkii fi Iiraan daangaa dheeraa wal biraa qabu. Waraanni Pentiigoonii fi Teheraan gidduutti baha giddu galeessaa keessatti boba'aa jiru amma daangaa ce'ee lubbuu hoogganaa Ameerikaa galaafachuu irra ga'eera jechuudha. Iiraan Misaa'ela tokko osoo hin dhukaasin waraana xiinsammuu fi hordofii basaasummaa qofaan Pentiigooniin akka raafamu gootee jirti. Iccitiin ukkaamsaa kun masaraa Waashingten keessatti dhokfamee ture, garuu gaazexaan beekamaan Washington Post dhugaa kana saaxilee jira. Yeroo dhugaan kun ifa ba'u gaaffiin guddichi ka'e yoo Tiraamp konkolaataa nyaataan baqatee xiyyaara biraa yaabbatee gorsitoonni isaa fi gaazexeessitoonni xiyyaara Air Force One isa jalqabaa irra turan hoo balaaf saaxilamanii turanii. Tiraamp gaaffii kanaaf deebii yeroo kennu xiyyaarri ani dhoksaa yaabbadhee sun isa jalqabaa caalaa balaaf kan saaxilame ture. Garuu dhugaan jiru hoogganaan dhiyaa lubbuu ofii baraaruuf namoota isaa wareegamaaf dhiisee baqateera kan jedhu seenaa fokkotaa uumee jira. Tiraamp yeroo hundaa miidiyaa hawaasaa irratti akka hoogganaa cimaa sodaachisaa fi gootaatti of dhiyeessuu jaallata. Garuu erga oduun kun ba'ee suuraawwan addunyaa irratti faca'an Tiraamp konkolaataa nyaataa keessaa haguugamee yeroo dhokatu agarsiisan kuni salphina ji'oopolitiksii isa guddichaadha. Tiraamp of ittisuuf ani ajaja tikaa fi raayyaa waraanaatiin fudhadhee sodaan dhuguma ture, garuu ani baay'ee hin gaafanne jechuun dhugaa jiru amanee jira. Wanti hunda caalaa madaallii teekinooloojii Ameerikaa gaaffii keessa galchee ammoo dhimma xiyyaaraatiin Tiraamp gara Ankaaraa yeroo dhufu xiyyaara guddicha qaxariin dhiyaatee fi sirreeffama argate tokkoon dhufe, garuu yeroo baqatu xiyyaara pirezidaantummaa isa dulloomaatiin ba'e. Kuni Ameerikaan of eeggannoo fi loojistiikii ishee keessatti hagam walxaxaa fi dadhabduu ta'aa akka jirtu agarsiisa. Yeroo Iiraan xiyyaarota ammayyaawaa gammoojjii keessatti rukuttu pirezidaantiin Ameerikaa immoo xiyyaara haaraa amanuu dadhabee isa dulloomaatiin dheessee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee sumaratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.